Ilmi namaa nyaataa fi dhugaatii dhaabuudhaan guyyootaaf turuu danda'a ta'a. Ifa aduu osoo dhabee hoo maaltu uumama jettanii yaaddu? Hadha bal'inaan kan ilaallu ta'a. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota akkoo entertainment nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Warroonni maatii chaanaalii akkoo taatan viidiyicha laayik gochuudhaan eegala. Yaada yoo qabaattan akkasumas viidiyoon akka isiniif dalagamu feetan yoo jiraate koomantii irra naaf kaaya. Haaraa dhuftan yoo ta'e immoo sabskiraayib gochuunii fi iddoo bilbilaa cuqaasuudhaan viidiyooleen ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoo haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaa'an guyya guyyaan akka isin gahan maatii akkootti dabalama. Jireenya keenya guyya guyyaa keessatti ulaagaalee dirqamatti nu barbaachisan keessa aduun takka akka taate beekamaadha. Nyaataa dhugaatii keenyarraa eegalee hanga oomishamuu oksijiinii funyaanitti fudhannutti aduun harka keessaa qabdi yoo jenne kijiba hin ta'u. Maarree aduun lubbuu ilma namaatiif waa hunda olitti barbaachiftu tuni osoo guutumaan guututti hojii dhaabdee maaltu uumama jettanii yaaddanii beeytu? Mee har'a waliin haa ilaallu. Qorannoon waggoota hedduun dura saayintiistootaan taasifame akka mul'isutti aduun raadiyeesii amma irra jirtu irraa osoo xiqqoma gadi siite wanti addunyaa irra jiru hundi baqee dhumata ture. Akkasuma immoo aduun raadiyeesii amma irra jirtu irraa xiqqoma osoo ol siite immoo wanti addunyaa irra jiru hundi battalumatti cabbitti jijjiirama ture. Mee asirra dhaabbachuudhaan aduun yoo ol siitee fi gadi siite hammana nu miidhuu dandeettu tuni guutumaan guututti yoo badde maaltu uumamuu danda'a ka jedhu tilmaama. Aduun akka badde yoo dhageessan dursa gara sammuu keessanii kan dhufu dukkana dhuma hin qabnee fi qabbana ta'a. Garuu taateen tilmaamtan kun bu'aa akkamii fidee akka dhufu yaaduun nama sodaachisa. Mee yaadaa fi taatee saayintistootaan muudatuu danda'a jedhamee tilmaamame haa ilaallu. Daqiiqaawwan duraa aduun dhaabbatte keessatti ardiin ammas ni ifti. Kunis kan ta'u aduun addunyaa irra ga'uuf sekondoota muraasa waan itti fudhatuufi. Xiqqoo booda garuu addunyaan guutumaa guututti gurraachachuu eegalti. Sammuu keessatti yaada guyyaa adiin hajaa keessaniif ala baatanii yommuu wanti hundi dukkanaa'u hedduu waan nama rifachiisudha. Waa'ee ji'aa hin yaadinaa bakka aduun hin jirretti ji'an mul'ata jechuun waan hin yaadamne. Amma samii irratti urjiileen miiliyoonotaan laakkaa'aman kophaa isaanii taphachuu eegalu. Kanaan wal qabatees jiraachuu dhabuun aduu aayinosferii addunyaatii fi gocha maagneetisii irratti jijjiiramaa fi dhiibbaa guddaa uuma. Mee waa'ee pilaanetotaa irratti rakkoolee uumaman saayintistootaaf dhiifneetiin nuti gara ardii teenyatti asaa deebinu. Aduun baddee sa'aa muraasaan booda namoonni waan uumamaa jiru rakkoo kana furuuf carraaquu eegalu. Rakkoon kan hin furamne ta'uu yommuu baran addunyaan yeroo muraasaaf ni tasgabboofti. Tasgabbiin kun garuu yeroon booda jijjiiramuu eegala. Kun kan ta'us ifni aduu fiiliingii ilmoo namaa jijjiiruu keessatti gahee guddaa waan qabuuf. Ifaa fi dambaliiwwan wal qunnamtii tokko tokko irratti rakkoon uumamuu eegala. Meeshaaleen soolaariidhaan dalagan amma hojii dhaabaniiru. Humni ho'aa addunyaa digirii baay'eedhaan hirdhachuu eegala. Ammaaf aduun addunyaa ho'istu hin jirtu. Haa ta'u malee ho'i inner core yookiin keessa lafaatii dhufu kan geothermal energy jedhamu keessa lafaa ho'isutti jira. Guyyaan tokko dhufe haalli jireenya addunyaas jijjiiramuu eegala. Lafti dukkana namni dalagaa hiikeera. Amma hunduu lubbuu isaatiif qofa jiraachuu eegala. Seeraa fi heera wantoonni jedhamanis gara aduun godaante sanitti waan godaanaa jiran fakkaatu. Hunda caala kan nama yaachisu garuu footosenteesisiin sa'aa 24 keessatti dhaabbachuu isaati. Kanaanis biqiltoonni oksijiinii oomishuudhaaf bishaan, kaarboon daayoksayidii fi caalatti immoo ifa aduu waan dhabaniif rakkachuu eegalu. Guyyoota boodas ho'i addunyaa digirii paaraanaayitii 30 hirdhachuu eegala. Kanaanis biqiltoonni ho'a irratti hundaa'an hunduu baduu eegalu. Torbaaniin boodas ho'i pilaaneetii 0 digirii irraa gadi bu'a. Biqiltoonni qorra dandamachuu danda'anis baay'ina cabbii irra garagalaniin liqinfamaa jiru. Bineensonni qorra dandamachuu dadhabanis harki caalaan dhumanii jiru. Amma addunyaan cabbiidhaan guutamtee jirti. Abbaan qabeenyaa kamiyyuu haala amma jiru kana dandamachuu hin danda'u. Baargamoowwan tokko tokko qofti waggoota muraasaaf jiraachuu danda'u. Kunis keessa isaanii sukkaarrii fi meetaabilizimiin baay'een waan jiruuf. Garuu ifni aduu waan hin jirreef oksijiinii oomishuu hin danda'an.
Namoonni haala sukkaneessaa qabbanni addunyaa 0 gaditti digirii 100 irra ga'e kanatti lubbuun turuuf lafa jalatti mana ijaarachuu eegalu. Kunis ho'a inner core yookiin keessa lafaatii ba'u akka argatan gargaara. Yeroo kanattis baakteeriyoonni tokko tokko kan qorra dandamachuu danda'an yoo hafan wanti lubbuu qaba addunyaa irraa ni dhuma. Ardiin sa'aatiidhaan maayilii 67,000 aduurra naannofti. Amma garuu bakka aduun hin jirretti harkisni aduus hin jiru. Kanaafuu pilaaneetota biroo wajjin walitti bu'uu dandeessi. Waggoota 43 booda ardiin naannoo Alpha Centauri biratti dhiyaatti. Bifaanis gurraacha'uu eegalti. Booda irrattis carraan ardii teenyaa hawaa irratti xumura nama hin gammachiifne qabaata. Carraan ardii keenyaa inni ufafoo guutumaan guututti aduu wajjin kan wal qabatedha. Waggoota biiliyoona 2 booda aduun hammaan guddachuu eegalti. Meersii fi Veenus ni liqinfamu. Ardii fi Maars immoo digirii baay'eedhaan ho'uu eegala. Kana haga ammaatti isinii hime tilmaama saayintistoonni waa'ee badiinsa yookiin immoo aduun yoo hin jiraanne addunyaan maal taati jedhanii tilmaamanidha. Amma faayidaa aduun addunyaaf qabdu waan hubanne fakkaata. Kanaafis ta'a Chaayinaan qabeenyaa fi humna namaa baratee qabdu fayyadamuun aduu mataa ofii uumuu kan dandeesseef. Warroonni viidiyoo waa'ee aduu Chaayinaa irratti dalagee hin argin chaanaalii kanarratti argattu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota akkoo entertainment viidiyoo nadhaa waa'ee aduu irratti siif dalage kana fakkaata. Viidiyoo nadhaa akkasii dalage namni viidiyoo kana akka dalagu recommend waan na godheefi kanaafuu isinis viidiyoon akka siif dalagamu barbaaddan jiraate koomentii irratti mata duree isaa qofa naaf kaaya evidensii danda'u walitti sassaabee walitti qindeessee isiniif dhiyeessuudhaaf ni yaala jechuudha. Hagammaan waliin turuu keessaniif hedduu takka galatooma. Bye bye.